Ashamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraattan isiniin jedha. Arra jechuudha aappii yeroo nama waliin haasoftan jaalallee keessanaa ta'u maatii keessanaa ta'u akkamitti aappii rikoordii isinii waraabu sagalee nama sanaa waraabee isiniif kaa'u jechuudha. Kana isinitti agarsiisa. Aappii kana nama miliyoona 100 oltu buufatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Kanaaf isinitti agarsiisaa gadhumaan waliin tura namoota isin mormalillee waliin haasoftanii kaatanii lakkanii kan hin jenne jedhee ragaadhaaf illee isinii ta'a jechuudha. Kanaaf aappii kanatti itti fayyadamaa isiniin jedha. Gadhumaan waliin tura. Warri haaraa gara YouTube koo dhuftan iddoo kanarra subscribe godhaadha. Sanaa booda mallattoo ishii kana ol kan jettu irra godhaadha. Barnoonni ana asirratti gadhiisu guyyaa guyyaan isin bira ga'a. Viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatina. Laayik gootan namoonni illee arganii akka irraa baratan godha waan ta'eef barnoota haga hammaa isin darbe argachuuf iddoo as keessaa jechuudha. As keessa seenatii irraa baradhaa isiniin jedha. Gara barumsaa isin dabarsa. Na waliin tura. Aappii kana Play Store keessaa argattu jechuudha. Salphumatti liinkii isaa koomentii jala isiniif ka'a. Achi seentanis buufachuu dandeessu jechuudha. As gubbaarratti automatical recorded kan jedhu barreessitu. Aappiin kun tokkoffaatti isinii dhufaa jechuudha. Akkuma argitan appilikeeshinoota hedduu jira wal fakkaata jechuudha. Aappiin kun garuu kunoo jechuudha. Asirratti akkuma argitan nama miliyoona 100 oltu buufatee itti fayyadamaa jira jechuudha. Automatical recorded kan jedhu kana liinkii isaa koomentii jala laalladhaa buufadhaa isiniin jedha. Achirra gadi tuqxu yeroo achirra gadi tuqxan haaluma kanaan buufachuu dandeessu jechuudha. Isinitti mul'ata jedha. Automatical recorded kan jedhu kana haala kanaan buufattoo jechuudha. Amma dafee buusee isinitti agarsiisa. Yeroo buusee ka'e walitti deebinaa jechuudha. Akkuma argitan aappii kana buufadheen jira. Ani duratti fayyadama garuu isinitti agarsiisuudhaaf akkaataa itti banattanii itti fayyadamasaa isinitti agarsiisuudhaaf ani balleessee kaasee buusee dura garuu itti fayyadama. Kanaaf aappii kana keessa bantanii yeroo keessa seentan jechuudha. Ibsaan eeggadha. Akkaataa itti fayyadamasaa isinitti agarsiisa. Yeroo haala kanaa isinii fide jechuudha. Aappiin kun yeroo bantan jalqabaaf akkatti isinii fida. I agree kan jedhu kana jala kana ni jira achirra tuqxu. Sanaa booda give remove kan jedhu kanarra tuqxu. San eega. Yeroo achirra tuqxan jechuudha asirratti we use app kan jedhu kanarra tuqxu allow we go to ammas allow we go to jechuudha eeyyama kennituu fi sanaa booda next kan jedhu jala kanarra tuqxu achi booda turn on kan jedhu kanarra tuqxu obsaan eeggadha. As keessatti jechuudha aappii sana barbaaddu jechuudha. Yeroo as dhuftan jechuudha install service kan jettu kun jechuudha iddoo kanarra jirti. Achirra tuqxu jechuudha step isaan dogoggoreenadha yeroo argitan jechuudha. Achirra tuqxu aappicha barbaaduudhaaf jechuudha. Amma yeroo achirra tuqxan jechuudha iddoo kanarratti tokkoffaa irratti isinii fidaa jechuudha. Call recorder kan jedhu kun ni jira achirra tuqxu. Sanaa booda mallattoo off ta'ee jiru kana bantu jechuudha. Yeroo akkasitti tuqxan jala kanatti allow we go to ammas jala kanatti turn on kan jedhu irra gootu haala kanaas ni banamaa jechuudha. Isa lammaffaaf jechuudha kan record shorts kan jedhu kana akkas gootu boodarra immoo ni cuftu allow we go to ammas turn on gootu sanaa booda iddoo kanarratti get kan jedhu kana gootu jechuudha. Amma yoo cufuu fi banuu barbaaddan jala kana ni jirti jechuudha. Akkasittiin cufuuf banuu dandeessu jechuudha. Kanaaf isa kana yoo cuftanis soo bantanis rakkoon qabu jechuudha. Isa jalaa kana garuu isa tokkoffaa kana banuu qabdu jechuudha. Isa tokkoffaarra jiru kana yeroo tokkoof duubatti deebitu ammas duubatti deebitu jechuudha. Amma aappicha keessa seennaa jechuudha. Akkamitti akka sagalee sana waraabuu danda'u isinitti agarsiisa. Akkuma argitan akkanatti fidaa jechuudha. Sagalee nama kamiin haasoftaniyyuu as keessatti waraabee save isinii godha jechuudha. Akkuma argitan iddoo kanarratti yoo tuqxan yoo barbaadan irraa kuttanii gabaabsuu edit gochuu sagalee sana jechuudha. Asuma keessattuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan as keessatti save isinii godhee isiniif kaa'a jechuudha aappiin kun. Waan nama waliin haasoftan utuma isin save hin godhin as keessatti fidee save isinii godha sagalee namaa jechuudha. As keessa dhuftanii argattu save kan jedhu kun iddoo kanarra jira nama aaraa buusee waan asinitti agarsiiseef malee duratti fayyadamaan jira as keessa niin qaba. Edit kan jedhu kun ni jira iddoo kanarratti viidiyoo sana kuttanii gabaabsuu dandeessu. Save iddoo jedhu kanarratti viidiyoo argachuu dandeessu jechuudha. Kan sagalee isinii waraabu jechuudha.
Kun akkuma argitan mallattooleessa jala kanatti ni jira. Inbox jedha, saved jedha, edit jedha, more jedha. Haala kanaan jechuudha akkuma argitan barreeffamoonni as jalanii jiru jechuudha. Kanaas isiniin jedha akkasitti sagalee namaa hiriyaa keessanii, maatii keessanii waraabuu dandeessu jechuudha. Akkasiniif galoo abdiin qaba. Aappii kana garuu koomentii jala isinii kaa'a, koomentii jalaa buufachuu dandeessu jechuudha. Liinkuma isaanii seentanii Play Store keessaa buufachuu dandeessu. Namoota baay'eetu buufatee akka itti fayyadamaa jiru isinitti agarsiiseen jira. Aappii kana yeroo isintan appilikeeshinoota wal fakkaatan waan jiraniif aappii kana nama miliyoona 100 ol kan buufatee jiru laaltu jechuudha. Liinkii isaa kallattumaan gara isaatti isin geessaa jechuudha. Kanaas isiniin jedha akka irraa barattan abdiin qabaa. Yoo isinitti tole sheer walii godhaa, laayik godhaa, gaaffii qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.